Maati. Yaman irraa maal jette? Gaafaan dura Yaman seenu adan keessatti akkuma Yaman seenetti uummata beektaa akka faranjoota ta'uu hin beekne uummata alaati garuu warra baara raaree seene kana boorsaadhaan kophee qamisa waan akkanaa boorsaa keessa kanneen famsoo qawwii qabbanoo itti beektaa Yaman. Eenyu kanaaf? Ummata gargaarsa jaanii bakka ummata akkuma gargaarsaatti kan hiran jechuun ummata seene ati gabii sana warra madaa'eef ni madaa sana akka hakimaatti wanta godhan bas gargaarsummaa manuma gargaarsaaf dhaabbatee uummanni sana. Haya ayyeetti fuufee. Kana ammaan tana boorsaa ideen furachuu dhaqu namni hedduun beektaa boorsaa tokko gisee furate dhokoifatee ammaasitti ol deebi'ee nama tokko faatu ka afurfaa furatu jira. Haya tifufi ma dubbii fidde ayyee. Gurguramti boorsaa sana akkasi gisee furatan Yamanii tanarraa gabbaanii 5,400 faa gurguran Yamanirraa jechuun warra gandaarraa gurguran ijoolleen dhuftee tun waan takkaan hin beekneef namachitti nama waan akkasii bituudhaaf karaarra taa'u jira. Haya mee boorsaa yoo inni fiddee jaanii chuusirraa bitan. Yoo inni boorsaa yoo inni guyyaa ni beekan guyyaa kan namu ijoollee sana humna tambeenyi humna qabanii geessanii gisee isaan fudhatan maallaqa waa xiqqoo shatti irraa fudhatan jechuun qaaliidha namaa jiranii beektaa. Itti fufii agalte mee. Kanaanis guyyaa takka akkuma achi dhaga'ee abbaa takka fudhadhee ittiin waan gaddeemu jiru boorsaa tokko qoree irratti arge boorsaa giseen laaluu boorsaa naariyaa huccuma sanii keessa jira. Huccuu moofaa tokko jaaket tokko keessa jira ammas. Boorsaa sun bira dhaabbaddeetii waan takkallee dhabee deemeen achi keessa 45,000 tayyamanii jira beektaa 45,000 fi 600 jiran. Eenyu si kan boorsaa yoo eenyumaa fuuteetis. Laa an kamiin fudhate keessin jiran nama biraatiitu boorsaa fudhataniiti achi keessa huccuu maallaqa qabdus boorsaa san keessa kaayanii ka biraa fudhachuuf ol deebi'an san dhokeeffatanii saniin arkiyan. San keessaas maallaqa kaayyataniiti odoo gartee san kaayyatanii ka biraa fuun odoo jaanii ka kunoo 45,000 keessa jiru kana dhaban. Waa san qamisa maallaqni keessa jiru achi keessa kaayetti ka biraatiin fudhadhee ol deebi'e beekne namatti Somaalee ta'uu Oromoo ta'uu hin beekne beektaa. Khasaaraa kamsa khasaaraa ayyeetun haya fuuteet. Ogaa san biraan fudhadhe boorsaa fudhadhee siinti qo'ee boodaa san raachis siqeetiin nama eeguulla eegee waan takka dhabe boorsaa san akkasi fudhadhe maallaqa sanillee anumaa fudhatee itti fayyadame. Akkami maaltu narra jira jeete amma maallaqa saniif fayyada yaddoo natte. Hawa dubbii addaan nu gaffidde hawa dubbii jabdu. Egaa. 45,000 maallaqa Yaman. Meeqa ta'a? Boorsaa san ayyee. 45,000 maallaqa Yaman meeqa ta'a? Maallaqa biyya teenyaa? Maallaqa biyya teenyaati. 5,000 fi wayuma ta'a bas 5,000 caala. Akka maallaqa biyya teenyaa. Maallaqa xiqqa haa maallaqa 5,000 ka biyya teenyaa ta'a? Yeroo sanittis? Kakeenyaa 5,000 yeroo sanitti hin beeka malee ammatti waa. Yeroo sanitti 5,000. Yeroo sanatti amata lama dura beekta. Yeroo sanitti 5,000 tanaafuu ati immoo waan gootu feetu 6,000 godhi sadaquma ofirraa baasi. Abbichuma sanii rabbii gartee onni haa godhu niyyuma abbaa sanii saniif gartee ni yaddu sadaqaa ofirraa baasi gaa Allahu alami haaf sirraa bahu waaqni isaa boorsaas walumaan irra hidhaabi. Maayet. Sadaqaa baasuun narra dirqama. Sadaqaa baasuun Sadaqaa baasuun narra dirqama amma. Akkasi haqni isaa sirraa bahu maaliif beektu waan rabbi si godhu waan rabbi qabrii keessa si godhu hin beektu. Abbaas waan hin beekneef maqaa abbaa saniitiin isaaba boorsaatis dhahi maallaqaas dhahi huccuu shamitee sanis waan dhooytu dhahi firraa baasi akkas turra sii jira gaa karaa san turra si hoyya qabrii waan rabbi si godhu waan rabbi nu godhu beeynaare. Allahu alami. Namni tokko waan lafa harkee kan barbaaduun dirqama. Itti barbaaduun dirqama ati immoo fudhatteeti usteetti dhiifte ati immoo fudhatteeti moggaa laaltee nama dhabnaan fudhattee kutte dogongoraa jechuudha. Dogongora guddaa dalayte. Kan inni nu lafa kaa'ee
إيمان هذا بقى خبرات يفرض أجيه خسبيت إني إيمان هذا بقى افتبرا فرد شوكته أتلين أكو نما غرته واجلاهتي أوكي ما تنمى تدكابا سودنيا نيادة ما تدكابا أنا مكسر راني يتس تدكابا أفتر ربي سر أباسو إن شاء الله بيت شيخ أما أمني كنت تسودي كل جزء وجي سلانو ثلاث خنا كمان يرجلسن أكمي ودون تي فاتيافا فيني دفني وانت جلبك وطن تاريخ خنا سودون في تني وقمتك سلامة بافتا والله يو صلاة خدر جرسن تاتي فرا لالتني ولين صلاة نول فاتا نما صلاة يرجرس إماما كنا يرجرس كون إماما مي إيه إماما لا نو ملا ما هو سلانا بدل إنه بيوجي سلانا كمان يرجرس أتي صلاة يودن ديسي أتي صلاة يو خان مو يو نخافر ستاتي نول فاتا ودو دي فاتيان كنا نيغرتي ركوع في سجوده كجولتي رتورا جيتمو جاودون أنا ركوع مر جروف هذا الخا الخي دروغا كوتني إيه طمانينا يون جيرانne rakoda la alite yodan deesati mama taif yo khan khagarte salata hafarsutate ka musiu salati salata balleistate qobate salatu akasi Allahu alam akas aye sheekh bayta nama taqado ko jira ma qawduma salatu jiru gize dufte cinaani dadeta mila fa gize ni ti cina mila cina da wonta gote anu mo setu ma dipsi gode frachi si ofu jira ati amma mila wali matansu warram fene jira amma no mati ko corona to adana ma ise duran fa yero corona njire san dip gode ma sida akawan nama ijati kabu takati namni sana kam أنا مثلا قافر ما تريف تقى أنا مرة بتاتي ورا مذهبات ورا مذهبا قرتي أنا في تكسي شريعة غير سنجر تلا درك أما ولي متانو كبا نمني ميلا ولي متانسو كبا ميلا ولي متانسو درك أما ما غير في جراني دتي أكون ما جاتي كابو أكون أكس إن شاء الله أيه أكس يا السلام عليكم السلام عليكم الو وعليكم السلام ورحمة الله سقلي والفول ما كمي لو تنوسانو دي ممدو كنكوجو وسما سما بدفع وقافي متي برنامني فتح ممدو فسينو جرتي الرأيمون Sai mu da tani hoy. Ga mu wala siya fata inshallah. Gaban. Ay ilmo jimata kun sila fata dentro ay barai abban yaro kasi tin khal ko tani yo amanti sa ta khadiya buta te nakana chuban ko tayne dubban na ante turte ilmo yaro sangarat te hafte san warra gudis wala jira ilmo tana enyun na wala. الموتم انا ما كنت مدير الموتم اختي الموتم انت لا تيلموني اباير مثلا منتي سات بيبي يعني خامنتي بيجانو فدارين تيو فدينا ندام بهن الموت لا تسن يرو مثلا المون تاف تبيتا لا المو يسيتي افته ابان كفري مرتدي تي الدبان كسيمدي سبب مسلم الدبها أنا مش يونتون تساتي تهفتي جرتي المون تساتي أين النخاق ودادا بدين تالتون قدت أبا هذا أبا يتيجي قدس الجرا أين النخاق ولا خامو قصود الدين أدير إنجر وبليسي أباكون أبليسي أبا يخا أبا أخاكون مسلمان جرو لا تكون جرو جرو في الرجمة أبا خيز مسلمان جرو جرو إنجرو تقول لنا غوستيني سنجرتو لا عندي سنة ما تنتان كمان أمان تنتان كمان خلاص قادي قولا أيوة قادي نخا قولا يجو ورية انتلا خبود بدهون دن دوغلو ورين تلا دن دوغلو دن دو
أيوة. أيوة قافي لما نمشي قافي دقواب قافيني. أيه أي بدون يا إبراهيم تقول في مدو تجرتي نعم عباداتنا يعني. سجلي الفول أختي سجلتي دايمة سجلتي دي حالتي سجلي ما ولا مفونه هذا حالتي أما يسندو تجر أما رجيسه أيه يا قدوتي أيه يعني بعدها لما عبادة قولوا متي أبغى قدام نجارو لما حافظ القرآن يا رما يهدوه أو عبادة قولي تنلت كله توما ترى بيت يعني يا رو سندكشان ترى أما يا رو هدو منا ما ندلفتمه صدقان قولا مو أكمل مال يعني منا ما نيجرو هدو أرك توني أمتهم خينيا قرتي عدا قرتي أو قرتي نمني دويتو كمنا ما نتلوفه أدي رخيا منا ما نركب أبا منا ما نركب أبو صدقة فدا صدقة قديف جان سيقولي نتيمو أديسة نغرر منا ما نمني سرين دوفه صدقة راباسا نغرر أيو قدون تي يو يسين قرتي كسمتي نمان صلاة نتات صلاة الدماء ولا فانتو يتم بيتو قلت كتا صلاة والله جاف تاريخ الصلاة تاريخ الصلاة يرو كتا كني صلاة يرو كتا كني ديفت كسيمي مثلا خلاف هذا بين تاريخ الصلاة أكملتي صدقة جارية ودن ديس الراغودي أكس مالي فنان تاريخ الصلاة ولما ينقر قدون قرتي إسلام ما خيسان بافني ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الباني والشيخ الإسلام تيمية والشيخ محمد ولو دليل أوجي قرتي بافني والريسان باسن نما قرتي سلاني نيجي لجيه كتكاد دلفان تقين ساني خيسان كبرتي ساني أكس إن شاء الله أكس منا ما نركو في ميت خقرتي ستكار راباسن أكما يوفي تقرتي ستكار تجاري الراغوت أي إن شاء الله. كافي كباب دو وماما ما كجوا هذا تكتجا فدا. كافي كباب دو تيس أدب فاندوف تهيه دف. ورا يوتيوب سبسكرايب نوبلا كيفنا جولده ورموت مدراما وان ددا برانك جني أما وان كنو نياتا فا وان كنا هنقولي سو بدفات تنا كجالتي دوبا قبات فالا بيتها. أيه. wannan kun nyaanno kun amma wala mni biitan nyaani beetan nama du beela jira o makana wala beeti ha khara shariati haramin taw ko du ba kan ulum brank jaani wani kana to nulle subscribe han ni gona hi beeta brank jaani te jaarti du ba rufe so gidda dirgi mitti goda basuma be bar zaman akhir ayye wallahi so gidda dirgi mitti gode kaysuma yaame yo bunya tara gatta nyaani so gidda ko fa متى ما تسنا خير ولا برباد سنين تسنا قاعدين هم جد يبين شيء دي هم قافت أيه وانو كنو تلين قال سبسكرايب جانك نمو قونا في نوتيو ميا كمي سانجا جرنو كان لالو في سبسكرايب قولوا فين كنا كمل لا ما إيه درانو بيتا نمني درانو بك كندا نفدا علمنا ما ورا قرتيس لا دين كناف ورا قرتيس لا دين هموفو سبسكرايب ينقولني ورا قرتي دراما ورا برانك جي قرتي وليقد في قرتي خنا سبسكرايب قولاني واني خن وان قرتي شريعة على يوتي خلالوس خقروس اتقافة مثلا بكما سبسكرايب يقوسن اتقافة تحت اللين أيوة أكس إن شاء الله غلط السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. سقلي والفود ما على الرأس سقلي زاد كم جرتا يرا شيرا قاعدين كفا نيتا قافة تاريبا غنا يانو ما يتقافة تاريبا تاريبا قافة غنا يانو تاريبا نما شانيولي وهذا وليسنة وهذا وليسنة نمشاني ولين هاي نتي يورب سعودي تنانونا يورب سعودي نونا
Qarshii kun Itoophiyaa kanninaa jenne masgiidaaf. qarshi kun kuran ka Itoophiyaa ni kannina masgidaaf Kana jenne. Kana natti ko bulleeti namni kun bulleeti akka jennee miti gizeetti ko bullu. Eegana kan ergini bakayr geef jiraanillee eegana deenyuma kanaan akka dhiyootana seenuma soomana afaan kana. isin shanan keessa khair geeni jira kan erginni jira akkas jechuu keeti Laa nabicha erge nama shanan keessa nabicha erge. si qofaa erge Ergeetumaan zingoo masgiida wanta shanta moomaal bitaa jeen yeeyta. ayyee Jara waada kana seenne waada jenne tursiimnee erguuf maaltu narra jira. atiinumaa ergitee mire Ergeetiin masgiidaan bitee masgiidaan illee jaaraa imaamaan jennaan qorqorroo sana akkasuma bitanii waa masgiidaa sin kaafne akkasumatti jirti beeyta. atimma yoo rabbi suudii nu geesse gartee qarshii Itoophiyaa kudhan masgidaaf ni erginaa jettan rabbiin suudii isin naqe isin immoo ergine nam tokko isi qofa malee jarri kaan namni afur hin ergine Anuma qofaa erge. bar bakhiluu biisani bar bakhilata waminhum man warra gartee baallama seenee rabbiif sigale lain ataana allahu lanasaddaqanna warra jee gartee rabbiin ukkanne booni sadaqanna warra jee gartee eegasii bakhilataan jee rabbiin dubbate quraana keessatti tanaafu ati ergite rabbi sirraa baafte baallama gartee rabbiif seente qodaa beek wanni kun qoda yoo rabbi suudii nu geesse kudhan masgidaaf ni kanina jettan ati firraa baafte jara rabbiin itti gaafata Qorqorroolee beekatu akka gandiidha jechuun akka wanta qorqorroolee biteetiin abbaa zingoo shanta moomaali binnee lafa keenya hin kaafne akkasuma diilanii beektaa warri biyyaa dhiiroo akka bakka kanarratti yoo hin kaasini waan kana eegaan kan na irraan wanta ta'e ati sirran jiru irratti baate maaltu narra jira kana ati sirran jiru baafte firraay isaan arga jirti akkasiiti sheekha beektaa amma gaafa duraa takka Qadiriyaan ganda keenya kana jirti beektaa qaadiriyaa ganda keessa jira ayyee warra sheekha keenya jee ol jaamu tokko beektaa nin beeka ayyee qaadiriyaa Sanjala yaanee gaafatan nuti illee tootinni on akkasitti akka ammaa kanatti addanuun baanee hojii yaanee moolida faa takka ganda keenyattuu guyyaa lama maal godhanii akkasi dur jala yaanee harkaa fi wanta kana dhawaale dhiiroo maaliif durra jira ammaaf garuu ganaaf akka waan akkasitti hin deebinu jennee tatteenya. Akkasi walumatti hin deebiin inshaallah walitti hin deebiin wanni san gartee dhoorgaadha qaadiriyaa fi wala mawluun illee tokkollee hin jiru amma ati toobattee jirta gaba rabbii deebitee jirta khalaas waa takka salaatuma keessa jabaadhummaati. Akkasitti sheekha rabbi nurraa kaasu jaallatti du'aa godhaa gaddaa keenya san keessaa ربي أغاث وإيه إن شاء الله قلت السلام عليكم السلام عليكم Halo. وعليكم السلام ورحمة الله Gaafiin qaban. أيه Gaafii solaata fajaraa yeroo solaannu inta yoo jaartu wal takka beekudha. Yeroo solaannu nama darbeedhe ta'aniituma sunnaa solaatanii jedhani. Animmoo dura fardi solaatanii booda sunnaatti aansanii mee kun akkamiif taata? maal jettee salaanni gisee nama dabaree meera deebi Solaata fajarii yeroo darbee jedhee yeroo irriba ka'ansanitti fardi solaatamaa sunnaadha. salaanni fajriidha subiidha yoo gartee kana siibaa si dabre guyyaa tokko tokko dura sunnaa salaattee waajiba salaatta sunnaan subiidha dhiisuun ta'u sunnaa subii salaattee eegasii waajiba salaatta. Okay.
Ustaz gaaffii biraan qaba. Waadanyaan kiyya takka bakka tokko waliin hojjetan ture obboleessi kooti. ከዛ Maallaqa kuma fi 600 itti kennite bakka hojjetan kanatti waliin beekata. Kazam jayoon makaddaa jala ol kaahi deemtee mucayyoon makadduma jala kilaasuma fi ol keessa deemtee maallaqi kun bade. Bannaani sunillee ani argine ijaan jette ol kaahi kan jette immoo ani ol kaahi himeettee lachuu kakaatanii sun qura'aanallee dhoofte kakattee hin argine ettee jechuudha. Sunis immoo ani ol kaaheerattee sanuu kuma tokkoo fi isa 500 kaffalteeti jirti mucayyoon ol kaahi jettee sun. تا اتخنن سنغا تا اتخنن سنغا تا كماري بجا اتخنن سن kan itti kennanitti kaffaluu qaba. Egaa taati isinna qabiyateeni kumaari baja اتخنتيمي تتخنت سنتو kafalaga kuma sadiiti 600 maallaqi kun beektanii ustaaza isa kana qabattee deemte makaddaa jala ol kaahiyee mucayyoon ishiin achuma jala ol eenyu takhaayatun mee dubbii adda baas eenyu takhaayatun eenyu tattikhannite tamii ira deebi kazzaan jiini ira deebi meet ilaa mucayyoo mana faamilii tokko waliin hojjetan mana obbolaa yeroo deemtu birriinaa hawaali jetteeti reyaala 3,600 ishiitti kennite. Ishiin tuni ol kaahi makaddaa jalaa jettiin han taqabbaltu. Achumaa mucayyoon birrii kaatee deemte bakka. Taqabbaltu tun galgala sa'aatii 10 booda mee naas dhaggeeffadhu. Ani argine naas dhaggeeffadhu mee. Intaloon haati maallaqaa reyaala 3,500 fuutee intala kannite. Intalaani makaddaa jala kaayatteeni haati maallaqaa. هاي هاتي مالك مخدة يلا خايتين هاي انت التنس كذا فوتيتي مخدة يلا خيس ايوه دوبا ميك اب بدي مخدة يلا ميك خيس كوما سديس إبشان ريالا أكيدنا كذا كوما سديس إبشان ألقاه تديم تمج أيون سكنا كنت ساو بدس إيشين أفتى هني تقبل تسون إجاين أجر ريول سياهوشي جتوم عليه أفتى بربانا مالك أصلاً أرجعني بكادا أيا فينيو جرو غوسن إسان ولا مين كفاجرا نامون جرو إسانا لماني مالي جرو نمني قالوا دغاي mana san keessa garuu kan gaddu shahidi namni tokko hin jiru saan lama malee meera geeffadhu mana san keessa isaan walameen qofa gala la yaani faamilii bira hojjetan jiru namni biraa achi keessa galu ni jira inje khagartee makaddaa keessa way taqaan injiru la hinjiru namni waliin galu as keessa hinjiru isaan walameen waliin gal Isaan waliin hin galanu ustaaz isaan waliin hin galanu mucayyoo mana obbolaati achi dhufte malee waliin hin galanu ishiin akka maallaqa kana ergituuf dhuftee itti kennattee deebite barratti achi malee waliin hin galanu. Wallahi naan galutti hin jiru kazzaa dubbiin tun naa galutti hin jirtu naan galle. Ustaaz mana obbolaa hojjetu jarri mana obbolaa yeroo hojjetu mana kana dhufte mucayyoo maallaqa itti kennite na biyya na hawaali ettee mucayyoon kaatee maadaama waliin bakkaa galti bakka hojjettutti deebite ishiin tun makaddaa jala naaf ol kaahee deeme etteen ishiin maallaqi kun bade galgala yeroo dhuftee laatu ishiin sun. Miciyyoon dhageeffadhu miciyyoon naa ergi jettee san itti kannite miciyyoodhaan waan jetteen makaddaa keessa kaayee jetteen tasilaa naa ergitu jettee itti fiddeessan jechuu miciyyoon immoo itti kannite makaddaa keessa biraa kutte. خرا ما دامي سيبرة تكسيمي إشين ما كدو مجرى أرقاه إتدين إشين أرقاه جتين ملاي رافوتين أركيني أرقاه جت على كنا بكاسي ولي لكاهني ولي إلى علني ما كدا كنا جل كاه جتيني مش أيون جرى دلقادي بيته تونيلة دوبا دكتور ما لكنا أركيسه بكاسين دلقادين مiciyyoon bika dalagaa kuttee maallaqa itti kannitee naa hawwali jetteeni taammoo makaddaa jala kaayee jette tun makaddaa gizee laaltuu maalleen hin jiru akkasimi. Aywa hayyee hin kafalti gaa
نقبلتي تاول يتين تخنتي جرتي ما خداي لا خايتين خيسه ما لقاني قبلتي إن قبلتي ايه أكس اوكي جزاك الله خير جزين درا قرتي كزاج يسنو دبي وني تحت جرا خينيا كزاga amma da damne nutisi da damne jira jazakumullahu khair jaza arra silau tumu matto olle warra garte nikisati ti olle arrai war nikisati me sila khadirate ma simbane ani fatetiyan rakata wadde jaw jira injiru khayyo agarre kha islamumma fi garte maskala fi garte urji rakata bu agarre khagarte guddan jaban khaduro du fesani khagarte kha foto achalu duidar godesan على كل حال أمرين قرتي دوتي أجالو أو خطر أمتو كنو قرتي أنغانا ما خنا أكملي قرتي كنو دويدرت راوة تنتك خطر عظيم أكسي بليس خينيا بارك الله فيكم جزاكم الله خير جزاء ربي قرتي عمري سنادي رئيسو نجيتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته